Odoo lagaa soofne wayyu ati nama guddoodhaa sin kabaja. Siif waaqayyo bareedu galatoome Yesuus siif waaqayyo dhami waaqa ta'uunsaa ragaa naa kenne ibnu ni jirta al tokko mee mataan dhukkubeeru manni kun ittiin isaanitti bicha dhaqee bulu. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaaki maaf mataan akkas dhukkubee sitti himu? Beekaasi anis buna dhuguutiin jira dhiifama niin dubbadha booda. Biizii jirta? Oke, bisu hayya hanga sanina nuksara. Buna si faana dhugaa kan hin hayyee dubbat. Yesuus waaqadha. Okay. Dura ishiidhaanii Yesuus waaqa ofiin jedhee jira jette. Waaqaan waaqa ofiin jechuuni. Waaqa ta'uusaa dhibbatti siin deebisa waan hundumaayyuu siin deebisa garuu. Dhibbatti tamante ragaan isaa ofiisaa ani Yesuus ana waaqadha ofiin jedhu. Ofiisaati yoolish namni tokko waaqayyo fakkeenyaaf ani waaqayyoodha ofiin jechuusaa waaqa san godhu. Garuu immoo warroonni isa waliin jiran hojii isaa kan arganii dhugumatti ati ilma waaqayyootii jedhanii ni turanii jechuudha. Garuu eshi kan kiyyaasuma ta'aa fuutii Yesuus waaqa ofiin jedhee jira jettee na dhaggeeffadhu kan baay'ee haasaa turte dhaggeeffachuu yaada. Ati urjiidha mini namni ta'ee burtukaan siin jedhee mucoontu maqaa ishee burtukaan jedhee dogongoraan natti himuu qabu. Waan kee kan beeku si qofa miti ani akkana jettee dubbatte keessa keessitu beekamiire waan sirraan fakkeenya waa kiyya waan narraa dhageechi amantamu waan goddanyaa kiyyarraa dhageechi amana. Waan an argeen amana. Waan narraa dhageechi sanidha miire. Maaliif waan an arge waan an ija kiyyaan argeen amana malee waan ati natti himtu waan an ija kiyyaan arge. Waan dhageettee dabar si galee. Dhagaus oolish waan dhageessitti namanii nafi yoomiyyuu waan ija kee argitetti. Ani ilma namaa ofiin jedheera tokko lammaffaa ani ergamaa ofiin jedheera sadaffaa ani waaqan qabu ofiin jedheera si galee inni ani waaqan qabu osoo ofiin jedhu ati waaqa namni jedhuun akka macaafatti waaqayyoon hin mul'atu Yesuus ni mul'ata waaqayyoon hin nyaatu Yesuus ni nyaata si galee waaqayyoon hin dhalatu Yesuus ni dhalata. Atiin kun maalirra dhaabbattee inni waaqadha hojii isaas argamee jette inni ofiin hin jenne akkamitti jette inni kan ofiin jedhe ana Allaan ani allaadha ani na hordofaa siniin jedhee jira siniin. Gaafii islaamummaa irraa qabaatte booddee gaafatta si fayyamama. Kana siin jedhe taanaan anis kana naan jedhee siin jechuu danda'a. Fakkeenyaaf ani allaa keessanii na hordofaa allaa keessanii na hordofaa siin jedhee siin hin jenne. Wallahi nakka Damo jechuudha ati dubartiin miila haadha manaasaa jalaan jannat seenteedha. Dubartiin jannata illee seentu jedha waan ta'eef iyyuu kootu gara Yesuus dhugaa waaqayyo si jaalata waaqayyo karaa dhugaa jireenya lubbuu kootu. Dubartiin gurraattiin jannata hin seentu jedha. Dhiirri nama tokkicha dhiira iyyuu ilaaleera dhiirri 72 fuudhaa jedha. Haa ta'u maal carraa qabda ka? Armi kee iyyuu qufee jira. Arma guutuutu achi keessaa jannata galaa jedha. Maal abdii qabdamee jannata keessaati? Abdiin qabdu dhugaa. Dama uummanni kiristaana nama arrabsaa jette siinidha kan nama. Uummanni kun beekta. Dami afur nama arrabsaa kan oolu. Ayyuu isaanii karoorri isaanii maaluma beekta? Waa'ee dhungoo. Waa'uma macaafuu wedduu keessa jiru. Wal fuudhuu waa'ee ejjummaa barsiisa koo allaan keessan beeki. Daangaa dabarteerta beekama. Gaafii islaamummaa irraa yoo qabaattanii akka ajaa'ibaatti isinii deebisa. Isinii galee nama arrabsinaa ijoollee. Isinii bara jireenya keessa muluma dagattanii jirtanii. Amma fakkeenya Sumayyaa waggaa lamaan har'a beektan illi fi Sumayyaan har'a beektan gargar. Osoo isin achi teechan wajji keessan dhiiga ba'u ani isin gatee deemeera ana laaltanii hin boo'inaa. Ilaa akkam beektaa Oromoonis yoo mammaaku akka wallaattan sirbaa morma nama jallisaa. Akka abaluun ta'anii hin dandeettan garuu of ta'aa deema arraba dhiisaa jechuun aartanii nama arrabsinaa namni tokko gaafa arrabsamu kufaan deemu kanaaf. Tasgabbaha yoo gaafii qabaattan gaafii akka seera qabeessan gaafadha waan barbaadan gaafadha isinii galee
isiniif deebisuuf eeyyamaadha garuu karaa tasgabbiitiin. Ani kanan isin gaafadhe Yesuus siif maal jedhee si gaafadhe. Waa hunda koodha naan jette. Waa hunda koo kan jechuu ni dandeettu bar fakkeenya waa hunda koo ergette. Haadha kees jechuudha. Abbaa kees jechuudha. Obboleecha kees jechuudha. Jaarsa kees jechuudha miire. Hammattees rafuu hin dandeecha erga waa hunda kee ta'e. Si galee? Osoo abbaan manaa kiyyaa leenee hullum nagarii nu bakka በጣም ነው የምወደው ምናምን ብትይ ኑሮ እረዳሻለሁ ነበረ ግን እዚህ ጋር ደግሞ እኔ የጠየቅኩት ሌላ እናንተ የመለሳችሁት ሌላ ከባድ ነው ችግር ነው እና ከናፊ ወደ እንዴት ነው ዴቪድ ዴቪሳ ኢሳ አረባ አደ ጅራ ሰፉ ጅራ ሲኒገሌ ሰገሌን ሀራሽ እንደበጣም ኮን ሲወራባማ ቡርዋን ቃን ፈተ እንጎዲና ቡርዋን ቴምቦን ታንጎዳ ዋን አከሲ ሲኒገሌ waaqayyo ka jetto akkam jirta mee namni tokko koota seenaa na gargaara nan dhufa ustaazota keessa namni tokko na gargaara seenati abdiin hin jiru ibnuunis biizii na fakkaata waaqayyo أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشغولة يا أستاذ شين. تكو سيوتا تكو سيدي متي دي بيركون قبل. جرتو جماعة ورا السكة سجلتني جو جرتو. السلام ورحمة الله وبركاته. جرى أستاذ. بقى جرات بقى ربي سنجراتي سايه. أينو دبتو جرالي واكجو تجتو جرتا مجا. سيفو جرتا سيفو توليدا سوني سيفو أرسي هون. سيفا نرسي. Jira iya akkamitti san Akkam fayyaadhaati naguma jirtaami? galata rabbi Bakka jiraatti akkami maaliidhaati ortodoksiidha moo peenteedha? Moo peenteedha moo pirotestaanti moo adventisti moo Jehovah Witnessiidha moo maaliidha? ani ortodoksiidha. Ortodoksii keessaa hoo tawaahidoodha moo taaddisoodha? Oh my god maal jechuudha akkana godhu nama. Maal ortodoksiin lama jira mire ortodoksiin taaddisoo fi tawaahidoo jira. Okay an tawaahido. Okay. Akkami gaafii qabdaa yoo gaafii qabaatte gaafadhuuti yoo gaafiin qabaatti wama xiqqoo siisi gaafadha. Yoo yaada qabaattellee dubbadhu yalla. Ani birra seeneen beeku dhiifama. Ma guyyaa tokko seenteen beektu moo? Buuftanii? Monitoran qabdanii isin ustaas. Ni qaba anuyyuu ni buusa yoo na jedhe tama. Hin baateessa? Okay. Sabboontu jirta? Sabboontu arsii ta'ettu sun? Tayyib seenaa jirta? Namnummaan jirtan dubbadha dafaati. Jira. Akkam nagaa jirtaati? Jira galta waaqa. Waaqa kam galateeffatu jirta saa? Waaqa waaqota. Ka du'u moo kan hin duune? Kan du'ee du'a moo ka'e? Waaqa du'u jira saa? Waaqa du'ee du'a ka'u jira?
أعوذ بالله أعوذ بالله منك يا بنت واقع دوئي دعاك وجرا صح؟ Eh, أكمل تواقني دوئي دعاك رب مهن كلين صداتو يا سينا ستين الباتو واقع دوئي ودعاك وجوجتو كان natti ulfaata. أكمل ستين الفاني واقع دواتو دوجرا واقع يوانا مكاسما يكليسا دوئي Maqaan iddoo eedu akka eega. Hin danda'amu akka keessanitti yaadamu. لا مجافة كيست واقع دواتو دوجرا مجافني Du'eera garuu ka'eera bakka. Hin du'ee لا hin واقع ta'e. واقع دوئي دعاك ونجرو يا Goobaziko waaqni du'ee du'aa ka'uun jiru macaafa keessatti lakka quraanaatti waaqni akkamitti du'aa sammee waaqni yoo du'e eenyutu addunyaa kana horata yeroo inni du'e san Isin macaafatti namantanii? macaafa isa kam Macaafa sichaa waaqni gooftaa Yesuus du'ee du'aa keessa jedhutti namantanii? macaafni baay'ee jira isa kamitti amannaree baay'ee jiraati ortodoksii muka Macaafni pheenxee ban kan pheenxee. ka pheenxee maaf itti amannaree ka ortodoksiititu namanne ka pheenxeedhaa ammoo ka pheenxeedhaa zamana kaluudhaa dhufee iyyuu kaan itti namanne ka pheenxeedhaa 66 kuuni Kan pheenxeetti immoo kan ortodoksiitti amanuu barbaaddu? maal ka ortodoksii haa ta'u pheenxee haa ta'u eessatti waaqa du'e jedha macaafni waaqayyoon du'uu jedha malee waaqni du'e hin jedhu macaafni Eeshi waaqayyo aduusi duusaa baatu garuu itti namantanii macaafichatti macaafa kan ortodoksii yookiin kan pheenxeetti namantu? yoo isin walii galtanii dhuftan ni amanna Akkam? macaafa tokkicharratti walii galaa koottaa isin achi boodaan amanna Nuti waa'ee gooftaa Yesuus irratti hima walii galla garuu immoo isin in amantu moo namantan macaafatti jedhee amana. waan isinuu itti namanne akkamitti nuti amanna isinuyyuu waliin galle pheenxeen 66 kaatolikiin 73 ortodoksiin 81 warri joovaa keessaa hir'isa warri joovaa witnessiidha warri kun illee kan qabata kun kan qabata isinuu walii galaa koottaa yoo isin walii galtanii dhuftan nuti ammoo itti amanuun nun dhibu gaafsa walii galaa koottaa isin Nuti kan walii keessan seennu kan keenya irratti immoo hima kan keenya wajjin walii galla. kan keessan kaminne pheenxeen zamana kaluu dhufteeti waggaa 125 qofa pheenxeen akka dhufte maal jennee waggaa nama wannaadha akkami callimneetumaan ati fakkeenyaaf borullee bar kabiraa 33 arra 66 33 godhee yoo kabiraallee dhufe gaafsanillee amantanii nun jetta maal rakkanne nuti isin walii gala walgahaati ortodoksiidha pheenxeedha kaatolikiidha hundi keessan walgahaati Ortodoksiinis kanuma isaatti amanaa pheenxeen kanuma isaatti amanaa akka kan keessanii kottaa kan keessanitti amanaa jennee yoom cinqabne nuti. isin kiristaanami hundi keessan Nuti waa'ee makan keenya ortodoksiin kan mataa isaa beekan nuti kan mataa keenyaa beekna maalii wal keessa fuutan. amantaa garagaraati moo amantaa tokko isin kirisila Isa baatu isinni beekoo waa'ee ortodoksii waa'ee pheenxee waa'ee kan keessanii jedhame. akkamitti nun himnere macaafa garagaraa qabatanii dhuftanii kamitti amanaan 81 fudhadha moo 66 fudhadha macaafa isin waliin Ani pheenxee miti ani kiristaanadha waa'ee ortodoksii nan gashu. kiristaana isa kam Waa'ee kan kiristaana isa kam macaafa 66 moo 81 amantaati macaafa qulqulluutti naman. macaafni qulqulluun 66 moo 81 66 haa ta'u 6,000 haa ta'u macaafa qulqulluutti aman. kuma jaayoo ta'e badee iyyuu maal kuma jaayoo ta'e duraayyuu akkanumatti badee bar kuma jaas haa ta'u 66 haa ta'u qulqulluudha akkamiin jedhamatu yoo 66 irratti ilaal na dhageeffadhu 66 irratti 66 walakkaa yoo ta'e baxaabbatamaadha jechuudha kuma jaadhisi 66 walakkaa ta'uu hin qabu 81 yoo ta'e 85 walakkaa ta'uu hin qabu Macaafa qulqulluuttiin amanaa. macaafni qulqulluun isa kami ka 66 ti moo 81 Macaafa qulqulluun kan keenya. keessan kaminni 66 moo 81 66 2,000 wanti jedhamu hin jiru macaafa qulqulluu kanas macaafa qulqulluu. macaafni qulqulluun baay'ee jira ka addunyaa kanarra kamiin fudhattaati Macaafni qulqulluun hin jiru tokko qofatu jira. okkona afi bada wal jedhe maal macaafa qulqulluu jedhame kun ortodoksiin 81 qabattee deemti pheenxeen 66
kaatolikiin 73 hundinuu biyya keenya keessa jira. Kamiin fudhattaati? Macaafa qulqulluu isa kan kiyyaa qofan fudhadhan. Kamtu qulqulluudha? Kitaabadha moo Kamtu macaafa? qulqulluudha? 66 qulqulluu moo 81 qulqulluudha? 66 86 ani dhimma lakkoofsaan qabu garuu immoo macaafuma kiyya qofatti namanaan jedhe. Macaafni kan kee kamiin 81 moo 66 siin jedhe? Mucaan hin beektu moosa? Macaafni kan kiyya isa waa'ee gooftaa Yesuus isa fayyisaa gooftaa Yesuus fayyisaa biyya lafaa ta'e isa haasa'u qofadha. Inni haasa'u kamiin macaafni haasa'u baay'eedha. Macaafni 81 illee kanuma haasaa, 66 illee kanuma haasaa, 73 illee kanuma haasaa. Isa kamiin qulqulluun? Ani nan beeka beekaa kan koo isa kam akka ta'e ani nan beeka. Isin garuu kan Natti mul'isme isa itti amantu isaan. Isa itti amantu isaan natti mul'isme isa kamiin? maaliif sitti mul'isa? Maalirraa fuutan? Itti amantaan ani jettu waan hin beeknetti amanamu. Maal hoolaadha na seeta moo wama argetti hin amana jedhaa deemu. Maal natti mul'isi ka 60 qulqulluudha naan jettee itti amantaan naan jettee na gaafachuu jirte. Itti amanu jechuudhaafi waan ati itti amantu san beekuun barbaachisa. Macaafni keenya wallaalchisan qabu waaqaaf samii irratti iyyuu beekamaan. Kaminni ani baay'ee na bira jira kun macaafa sii fuudhu macaafa afur moomee kan na bira jira. Mikkoo maaltu si rakkisee macaafa bukkee keessan itti namantani yoo? Anama Maal itti amanaree garagara innu garagara. Nama fakkeenyaa fi quraana bukkeedhaan hin qabu si dhimma quraanaas hin qabu quraana sarkaan qabu hin barbaadu. Sababiin isaatu amantii kiyyaa miti nan gashu waa'ee quraanaa. Macaafa garagara ka akkamitti itti amanna seena? Macaafni bira jiru garagara kun 81 kun 66 kun 73 illee jira. Warri Joovaa Witness illee na bira jira. Sunillee jarri irraa hirrifti bakka garagara irraa hirrisanii jiranii. Addisuma dabanya turgumin jira. Baje kaabaalee baay'atee sammuu keessan jeeqe bartu osoo tokkuma kanuma keessan seeraan itti Exactly. Amma kuno amma reefu argite akkanatti baay'atee nu baxaabbate. Akkuma itti nu baxaabbate akka kana. Osoo Simbukeetti baay'atee sin baxaabbate. Akkasi. Tokkuma galbaan gaadhaa kanuma keessan isacha qulqulluu dhattanii yaani sirrii dhattanii kan keessanitti amantan miti kama keessan fiixaan baafadha. Okay, san dhiise ayyeetani ergatti itti amantaa waan jettee na gaafattee. Kan pheenxee, kan ortodoksii, kan maaloo walitti funaantanii achi keessaa sammuun sin zoore bal walitti. Osoo kan keessanis walitti nu zoore dhuguma tana dhuguma dubbatte laal. Ka pheenxee, ka ortodoksii, ka kaatolikii, ka Jehovaa Witnessii, ka adventistii, ka maali. Kun hundi isaa wal keessa zozzooree wal keessa nu harkaa baxaabbate waa hunda isaa nu harkaa baxaabbatee fide. Amma akkasiin jedhe gara na deebina. Akkasiin jedhe ta duraa sanit deebina. Waaqayyo du'ee du'aa kaa tanuma qofa naa deebisate. Anka kan keenyaatti du'ee du'aa ka'eera nuti immoo jaallanneerra. A'uudhu billaahi mina shayxaanir rajiim. Yaa abbo mee ijoollee ortodoksii Ortodoksii pheenxee ijoollee qoy yeroo takka. Mee ijoollee pheenxee ol naasensisme mucattiin waaqni du'ee du'aa ka'ee jechuu jirti. Balaan buute har'a salphinni dhufe. Mucaan nagaan qabdu waaqatu du'ee du'aa ka'ee jechuu jirti. Ijoollee pheenxee takkatti ol naasensisme yoo jiraatte yookaan paasteera ho'i. Irra jirti kinoo ka pheenxee tunu takka kanuma kee cinaa tun. Jaarillee akkasuma jetti isaa mee ijoollee akkana jettanii isinilleen waaqni du'ee du'aa ka'ee jettanii isaa. Nagaa warra pheenxee qabdu eenyuyyuu hin qabu. Qo'itti deebinamee kan nagaadhaa nagaa qabdu. Nagaa warra pheenxee qabdu eenyuyyuu hin qabu jetti batti. Kan nagaa qabdu maaliif biyyaa baqattee qaddaamaa taatee biyyaan baa jiraata? Mee garana deebinaa jamaa. Maali musliimni soo qaddaamaa taatee ma jirti kiristaana qofatti ta'eera. Wal qixxaanne kaa. Akkasaana garana deebinaa. Biyya keenyaadha malee waa'ee nagaa fi nagaa dhabuudhaa miti. Achumattis immoo nuti nagaa qabna mana hojjennu keessatti nagaa fataa jennee jiraan isin waan dhooftanii sammuun keessan jeeqabaadha. Inni guddaan jeeqaba inni xiqqaan jeeqaba. Waaqayyo si haa eeggatu inshallah.
hafuurri si waccisiisu kun sirraa haa rukutamu maqaa rabbiitiin. Jaalala gooftaa Yesuustu nama waccisiisa dhugaa rabbi. Hafuurri si waccisiisu kun sirraa haa rukutamu obbo. Mee dhageeffadhu yeroo takka. Narraa rukutamina namarraa taa'u. Maal sirra ta'a hafuurri kun fokkataadha hafuura akkana si waccisiisu kana sirraa rukunne. Mee akkisiin jedhee ortodoksii wana ijoollee pheenxee biraa dhagaafadhame. Yaa ijoo pheenxoonni as jala jirtan warri koomentiin daddeessa koomentii barreessa. Paasterii yoo jiraate paasteriin seenime. Waaqatu du'ee ka'e jettanii amantaniisin. Waaqni keessan du'ee ka'ee jira. A'uudhu billaahi min الشيطان الرجيم. Namummaa isaatiin du'ee waaqummaa isaatiin immoo ka'e.